kabajamtoota maatii daa'immanii, kabajamtoota daa'imman abdii boruu keenyaa, kabajamtoota barsiisotaa fi hojjettoota mana barumsaa keenyaa, kabajamtoota hooggantootaa fi ittaantoota mana barnootaa keenyaa, baga guyyaa eebba barattoota gulantaa sadaffaa mana barumsa jeneraal Waaqootiin isin ga'e baga gammaddan. Irra deemuudhaan baga gammaddan, baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenneera. Egaa akka aadaa Oromtichaatti Oromoon sagantaaf jila qabu kamiyyuu eebbaan kan inni eegalu maarree nus sagantaa keenya maanguddoo nu gidduutti argama waliin eebbaan kan nuti eegallu maanguddoon eebbaaf nu waamaman gara waltajjiitti nu ba'u. Nuuf falcha Waaqayyo nagaan oolle nagaan nu haa bulchu. Irraa gora nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Waaqayyo kunoo hanarra geenyee barattoota teenya qacalleewwan tana hana gere dooktara ta'an hana gere mootummaa taatu hana gere paayiletii taatu barsiistota isaanii wajjiniin hooggantoota mana barumsaa kan wajjiniin hooggantoota koree wajjiniin hooggantoota maatii wajjiniin baga eebba har'aa kanaan nu ga'e baga eebba har'aa kanaan nu ga'e. Oromoo afaan Oromootiin barachuun qabsoo guddaadhaan dhufe. Afaan Oromootiin ijoollee teenya barsiisuun qabsoo guddaadhaan dhufe. Waaqayyo bu'aa arganne kanarra nu haa bulchu. Rabbi bu'aa arganne kanarra nu haa bulchu. Egaa eebba kana har'a hoo jalqabnu ijoolleen teenya tuni gara fuulduraatitti tarkaanfatteet hamiilee isaanii eegna ijoollee tana jenneet kana qophiin kun qophaa'ee hamiilee isaanii har'a eeggame kana egereefis nu haa ga'u handhufuunis nu haa ga'u anan hin wallaale rabbitti haa guutu gadaan guufaa gabbina. Galateeffanna biyya afaan keenyaan dubbachuun qaanii nutti fakkaateetti biyya kana keessatti katamaa kana magaalaa kana keessatti afaan Oromootiin dubbachuun baay'ee ulfaataa ture. Har'a garuu dhaloota barsiifachuun kuni nuuf waan guddaadha. Kan arganne kana kunuunfannee kan namni itti gaafachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaa Waaqayyo situu gisee namaa fida situu humna namaa kennaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo nuti nama jaalannaa nuti nama baannaa. Yaa Waaqayyo ati garuu yaa Gooftaa dachee kana gaafa nuu kennitu akkatti jiraannu akkatti guddannuudha malee akka irraa bannu akka irraa wal balleessinu miti. Yaa Waaqayyo dhaloota barachuu jammare kana dhaloota yaa Waaqayyo ofummaa isaa barate kana ati ulfina keetiin gara fuulduraatti yaa Waaqayyo akka nu gargaartuuf si galateeffanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa dhuguma yaa Waaqayyo Oromoo dennaa dubbatu tulluun mataa lafaati burqaan ija lafaati jedha. Akka Oromoo waliin galle akka Oromoon waliin jenne kan tulluu keenya qabateef ol jedhaa keenya qabateef ani ija keenya qabate yaa Waaqayyo mee ati nurraa araarti. Mee yaa Waaqayyo mataa akkuma hullu qabachiisuu jammarte kana yaa Waaqayyo ati nu jabeessi tokko nu taasisi.
Mee yaa Waaqayyo dallanaa keenyatti nu waraarsi. Yaa Waaqayyo dhuguma dhaloonni yaa Waaqayyo Oromoon hammataadha jedhaa nuti walaammachuu dadhabne yaa Waaqayyo akka walaammannu ati nu gargaari. Kana waan gooteef ati ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Ani amma eebba kanallee akka maanguddootallee danda'uu baadhu waan natti dhaga'ame garuu dubbachuun barbaadha. Kanaan dura nuti Finfinnee kanatti yoo barannu afaan Amaariffaan baranne isin immoo afaan Oromeeffaan barattani rabbi waan kana fiixaan haa gayu. Ijoollee dhaloota kanaan boodallee jiru waan kana waan argame kana rabbi bakkee guddaa haa geessisu. Isin keessallee amma doktora jira, paayileetii jira, warra poolitikaatu jira waan guddaa isinirraa eegama jechuudha. Kanaafu kana yaaddanii sirriitti jabaadhaa, sirriitti baradhaa. Barsiisonni illee ka ijoollee kenna sirriitti nu kunuunsitanii asiin nu geettan rabbi barakaa isinitti haa godhu. Maatilleen ijoollee keessan ka guddiftan rabbi kunoo baga gammachuu kanaan isiniin ga'e. Galatooma. Amile yerono korkan rubutu keke murama jira. Amile ninjuru. Ika ini ada cuman. Persis tu. Anto pachi. Sirni eebba barattoota mana barumsa jeneraal Waaqoo Guutuu lakkoofsa lamaffaan magaalaa Finfinnee kutaa kolfee qoraaniyoo mana barumsa Waaqoo Guutuu lakkoofsa lamaffaatti taasifama. Sirna eebbaa kana irratti maanguddoon abbootiin gadaa maatiin barattoota argamuun gammachuu barattoota kan waliin qoodatanii jiran. Manni barumsa jeneraal Waaqoo Guutuu lakkoofsa lamaffaan dhiyeenya kana daa'imman 1,000 ol simachuun barsiisaa kan jiru yoo ta'u bara kana immoo barattoota gulantaa sadaffaa barnoota isaanii xumuran 170 eebbisiisa. Hawaasni Oromoo kutaa magaalaa kana keessa jiraatu sirna eebbaa kana irratti uffata aadaatiin faayamanii argamuun sirnicha bareechanii jiru. Sirna eebbaa barattoota kan irratti qophiileen kanneen akka diraamaa, sirbaa, baacoowwan adda addaa fi walaloon barattoota mana barumsaa kanaan yaa'u dhiyaate. Maatiin barattoota gammachuu isaanii ibsatan. Daa'imni tokko guyyaa eebbasaa yeroo waan itti darbeef daqiiqaa 30 gahuun gaddasaa ibsate. Qindeessituu mana barumsaa keenyaa Debokaanis baay'ee gammadee jedhan. Barsiisonni mana barumsaa jeneraal Waaqoo Guutuu eebba daa'immanii irratti uffata wal fakkaataa uffatan. Hojjettoonni mana barumsaa jeneraal Waaqoo Guutuu sagantaa daa'immanii affeerraa laaqanaa waliif godhan. Maatiin barattoota waamicha barsiisotaaf mana isaaniitti godhan. Daa'imman eebbifamanii shaayaan ol qabatanii barsiisota isaanii galateeffatan. Daa'imman mana barumsaa jeneraal Waaqoo Guutuu meeshaa taphaa waan bitameef baay'ee gammadeera jedhan. Hojjettoonni waa'ee laaqanaa bakka tokkotti nyaatamu kana mootummaa isaanii galateeffatan. Oduu ispoortii galatoomaa.
Durbu'aan mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu Barsiisaa Mahammad Badhaasoo sirna heebbaa kana irratti haasaa taasisaniin akka jedhanitti dhaloota hegeree oomishuuf manni barumsa isaanii ciminaan kan hojjetu ta'uu dubbatan. Kana malees obbo Mahammad Badhaasoo akka jedhanitti daa'imman xixiqqoo kana hadoo maatii isaaniitu waliin taphatanii hin quufinu maatii isaanii irra fuunee akkuma barsiisaa jirru itti fufuun lammiilee gaarii hin oomishnaa jedhan. Egaa barnoonni akkuma beekamu deemsa karaati. Deemsa garaa immoo kan eegalle daa'imman kana barsiisuuni jechaadha. Daa'imman kun akkuma beekamu daa'imman osoo maatiin isaaniitiyyuu laalee waliin taphatee waliin bashannanee hin quufin gara keenyatti ergamanidha. Daa'imman kana barsiisonni keenya akka haadhaa, akka abbaa yookaan akka nama dhiyootti guddisuutti ofitti simatanii osoo hin nuffin ba'aa guddaa baatanii daa'imman kana kunuunsuun waggaa jalqabaatirraa kaasanii waggoota 3 walitti aananiif kunuunsaa turanii guyyaa har'aa kana eebban ga'anii jiru jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira barnoota magaalaa Kulfee Quraaniyoo Aanaa Torbaa Saahid Mahammad Aasaa waltajjicha irratti taasisaniin kanaan achi garbummaa ilmaan keenya kan hin dhaalchifnee fi asuma irratti jalqabnee cimsinee kan irratti hojjennu ta'a jechuun yaada isaanii ibsan. Isloogaanii Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Jeneraal Taaddasaa Birruu nuuf kaa'anii deemanii jechuudha. Jeneraal Waaqoo Guutuu maal nuun jedhe? Akkuma sila dura dubbatame gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jedhe. Amma ganaa ilmaan hin dhaalchisnu ofumaa buqqisna. Ilmaan Waaqoo Guutuu jedhe sun nama biraa miti. Yeroo yeroodhaan gabrummaa ilmaan keenya dhaalchisaa hin deemnu. Dhalootaa dhalootatti kennaa hin deemnu. Numa ilmaan Waaqoo Guutuu jedhe sana jechaadha. Isinuma anuma qaxaleewwan amma argaartan kana jechaadha. Ammuma buqqisuu qabna jechaadha gabrummaa. Haalum kanaan nuti uumatii Oromoo yeroo cufa boohuu hin qabnu bara baraan boohuun immoo nuu salphine jechuun jajjabina dhaloota ammaa kanaaf dhaamanii jiru. Paayileetotaa fi dhaloota bora biyya bulchu barsiifnee daa'imman kan keessa baamna kan jedhe obbo Saayid Abdurrahman. Yeroo hunda boohaa ta'uu hin qabnu. Boo'icha keessaa bahuu qabna. Nuti ummata bal'aadha. Saba bal'aadha. Hammataadha jettan miti sila waltajjiirra. Eeyyee hammachuun akkuma jirutti ta'e yeroo hunda boo'uu hin qabnu. Waan gochuu qabna battala dhaabbanne sanatti jechaadha. Bakka irra jirru sanatti hundumti keenyayyuu dirqama keenya bahuu qabna. As keessaa qabna Piraayim Ministeerii. As keessaa qabna Dooktora. As keessaa qabna paayileetii. Ameerikaadhaa miti kan nuti impoorti goonu. Asumaa oomishnaa jechaadha. Koree qindeessituun mana barumsa Jeneraal Waaqoo Guutuu lakkoofsa lammaffaa Aadde Boggaalechi haasaa taasifteeni barsiisotaa fi maatiin mana barattoota kan barsiisuu akkuma walirra fuudhan har'a immoo bu'aaf bayii hedduu keessa darbanii barattoota kana heebbaaf dhiyeessuu isaaniif gammachuu guddootti natti dhaga'ame jechuun gammachuu fi ibsatte. Keessumattuu barsiisoon maatii waliin imaanaa wal harkaa fuune waliin irratti hojjechuudhaan bu'aa bayii hedduu keessa dabarsinee guyyaa har'aa kanaan geessifachuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Ammallee dabaleen jira baga gammaddan.
Kana malee nuti ilmaan abbaa gadaa dhugaa hadoo qabnu qa'ee keenyarra buqqaanee turre har'aa garuu haarsaa abbootiin keenya kaffalaniin magaalaa Finfinnee keessatti ijoollee waaqoo guutuu heebbisuun milkii guddoo akka ta'u dubbatti. Nuti ilmaan warra abbaa gadaa osoo haqa qabnu haqa dhabnee qe'ee keenya irratti qe'ee namaa utuu hin dhaqin afaan keenyan illee fayyadamuu dadhabnee turre. Har'a garuu aarsaa abbootiin keenya kaffalaniin guddannee babal'annee marsaa ja'affaadhaaf har'a magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ja'affaadhaan ijoollee waaqoo guutuu barnoota sadarkaa tokkoffaa xumuraan eebbaaf geessisnee jirra. Kun milkaa'ina keenya ammallee baga milkooftan baga gammaddan hin jedha. Nuti yeroo kamiyyuu dhaloota bakka bu'u oomishna kan jette Haadde Boggaalech daa'imman nuti har'a barsiifne kuni borii bakka nu bu'uun biyya kana nu harkaa fuudhuun itti fufsiisanii jette. Nuti barsiisonni yeroo hundumaa dhaadannoon keenya yookiin mootoon keenya nuti dhalootaan bakka bu'an oomishna. Irraan deebi'a. Nuti dhalootaan bakka bu'an oomishna. Before